السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبولا ينكي خبجة متوتف جراتم توتا أكم جرتن نقيا جرتو بغا جراتن سنين جتشا إيغا كوتا درب كيستي وليقلتي أبا جفاري في ملك ولي في مني توري أكاسم اللي أكاتا جمان تو أنو حبشوتا يلتي أولتي كان اللي إرا وليفتون توري حرمو ملك نانو حرارك من تيتو أنو إسا جلقلچو دان ديوان جورا ولي في منا ندوك أبوا ملك نانو حرارك من تيتو أنو إسا جلقلچو دان ده نانون حرار نانو براد إيرا إرا جلقبه مادة يوكو برقا أمانتي إسلاما وان تاتف أكاسمس قبصو مسلمون ندواني أديمسا تورانيس isii irraa gara mootummoota habashaatitti waan bobbaafamaa turteefi fakkeenyaaf qabsoo imaamu ahmad sababa kanaaf jecha minilik naannoo harar cabsuuf qophii guddaa taasise mootummaan xaaliyaan meeshaa waraanaa inni harariin ittiin cabsuu danda'u gumaachiteef innis meeshaa waraanaa kana walitti qabatee waraana isaatis haala cimaan qindeessee ajajaa waraanaa jeneraalota 40 jalatti hiree qoodee ofii isaatii immoo ajajaa waraanaa waliigalaa ta'ee waraana isaa guuratee gara harar qajeele lola kana keessatti waraanni habashoota nama 20,000 ol yoo ta'u kan musliimoota immoo nama 4,000 akka hin caalle himamee jira namootuma haganaa kana keessaayyuu kan meeshaa hidhate nama 1,000 akka hin caalle beekamee jira maqaan lola kanaa lola calanqoo calii jedhamee beekama calanqoo magaalaa harar irraa kiiloomeetira 8 fagaattee argamti lolli kun muddee 6 bara 1887 akka lakkoofsa awurooppaatti adeemsifame yaadannoo wareegamtoota calanqootiif siidaan godina harargee bahaa aanaa meettaa ganda calanqoo caliitti dhaabamee bara 2007tti xumuramee jira bakki kun finfinnee irraa kiiloomeetira 466 irratti argama ummanni harar waraana milik kan meeshaa waraanaa baay'ee gurguddaa ta'e qabu kana meeshaa isaanii eeboo fi wante isaaniitiin afoo dhaabatanii ofirraa deebisaa turan haa ta'u malee humni waraanaa waan wal madaaluu hin dandeenyeef booda irratti injifannoo argatee abbaa mirgaa tahe garuu akka salphaatti kan injifatee miti nama alii garmoo jedhamu bitatee isatti fayyadamuudhaan namoota baay'ee erga fixeetii abbaa injifannoo tahe guyyaasan musliimoota 5,000 olitti lakkaa'amutu dhume warroota kanneen keessaa haafizoota qur'aanaa juuza 30 qomatti haddeeffatan fa'atu jira minilik musliimoota fixuu qofatti ka dhaabbatee miti gocha baay'ee suukanneessaa yookaan jibbisiisaa tahes hedduu raawwatee ture sanniin keessaa masjiida guddaa magaalaa harar keessatti argamu minaaraa isaa gubbatti bahee gubbaa gad fincaahe ergasii akka diigamee bikkuma inni irraa diigame sanitti bataskaana gabraa'eel jedhamu akka jijjiiramu ajaje minilik kan ani mootii biyyaati ofiin jechuu isaa waliin dalagaa akkanaa kana dalaguun isaa waan baay'ee nama raajuudha mootii biyyaa tahee yeroo dalagaa akkanaa kana raawwatu nama fayyaa qabu jedhama moo maraatuudha inni kana kan dalaguuf musliimoota garaa isaanii gubuuf yookaan aarsuuf garuu gochi akkanaa kun musliimoota waan duraa caalaa isatti kan hammeesse tahee argame kufaatii harar harka isaatitti kufte kanaaf ummanni muslimaa gadda hangana hin jedhamnetu isaanitti dhagahame aalimni yookaan beekan islaamaa sheekh abubakar usmaan sheekh bakarii saphaloo jedhaman kufaatii harar kana irratti galmee isaanii kan walaloo afaan arabaatiin barraa'e keessatti waan baay'ee jedhanii gadda isaanitti dhagahame ibsanii jiran namni dubbisuu barbaadu kitaaba taariikha Itoophiyaa jedhamu irraa argatuu ni danda'a walaloon asiin gadii tunis waa hima san ibsiti mamaalika islaamaa eenyu dhabamsiise maqaa isii haqee kan biraatti baase ilmaan muslimootaa garmalee ajjeese harkaa miila muree dumdumaa taasise dubartoota jedhee isaanis waa dhiise harma irraa qalee foon diimaa taasise majzaraa aanolee seenatu galmeesse harkaa harma muraa manguddoo odeesse gocha calanqollee seenaa isaa dubbise azaaba gaafsanii taariikhni waa dhiise kan mootiin minilik hararitti buuse
jazaa isaatillee rabbi waa hambise dhiiga muslimootaa rabbiin waa balleesse rabbiin keenya guddaan isa dhabamsiise sanyii dhiiraa malee isuma dabarse diinin ima hafee rabbi isa kuffise alhamdulillahi kan miidhamaaf tumse alhamdulillahi kan miidhamaaf tumse eeyyan isumatu addunyaa irraa du'a badduudhaan dhabame malee amantiin islaamaa inni balleessuu yaalefis hin badne ima hafe akkaataa inni itti du'ees booda irratti kan dubbatamu taha. Asirratti wanti hubatamuu qabu Minilik injifannoo kana kan argateen qabsaa'onni isa afoo dhaabatan dhabamaniitii miti. Qabsaa'ota baay'eetu waraana isaa kan meeshaa waraanaa ammayyaawaa qabu san meeshaa isaanii kan aadatiin afoo dhaabataa turan. Qabsaa'ota kanneen keessaa kan akka Gayriisaa kan dhalataa Oromoo ta'e fa'a gara biyya Hijaaz deemee achirraan Suudaanitti deebi'ee qabsaa'ota Islaamaa qindeessee lolchiisaa ture. Garuu booda irratti injifatamee innis ajjeefamee yeroo du'us Qur'aana qoma isaa irra kaayatee du'uu isaa Profeesar Hasan Makkiin dubbatanii jiran. Bara 1909tti fincilli qonnaan bultoota Oromootis isarratti ka'ee ture. Haa ta'u malee fincilli kun seeraan waan hin qindaa'iniif bakka gahuu hin dandeenye. Harka muraa fi harma muraa aanolee. Namoonni tokko Minilikiin Hitlerii Afrikaa jedhanii yaamu. Maaliif laata? Gara jabummaa fi marartee dhabiinsi Minilik kan Hitleriitiin wal fakkaata waan taheef inumaayyuu isumaa waan caaluu qaba. Hitler namoota fixee ibiddaan gube malee osoo jiran qaama isaanii irraa ciree akka dararamaa jiraatan hin goone. Minilik immoo ilma namaa osoo jiru qaama isaa irraa muruun isa biratti salphaa waan taheef homaa isatti hin fakkaatu ture. Warroota dhiiraa irraa harka isaanii kan mirgaa irraa mura akka isaan deebi'anii wal hin horreefis qaama saalaa kan irraa muranis ni jiru. Maal kana qofa dubartii hawwata namaa kabajamtuu taates Minilik biratti yoom kabajaa argatte? Harma isaanii irraa qalaa ture. Yaa gara jabeenyi isaa harka maaltu gocha akkanaa kana dalaguu isa dandahe laata? Gochi suukanneessaan kun kan raawwatame ummata Arsii irratti bakka Aanolee jedhamutti. Gocha kana harka muraa fi harma muraa Aanolee jedhee seenaan galmeesse. Yaadannoo wareegamtoota kanaatiifis godina Arsii aanaa Heexosaa magaalaa Itayyaa biratti siidan dhaabamee bara 2006 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xumuramee jira. Gocha suukanneessaa kana gara jabeenyan Minilik kan ummata Arsii irratti raawwateef sababa isaan gootummaadhaan diina ofirraa dhorgaa turaniifi. Gocha suukanneessaa kana gara jabeenyan Minilik kan ummata Arsii irratti raawwateef sababa isaan gootummaadhaan diina ofirraa dhorgaa turaniifi. Meeshaa waraanaa aadaa kan akka eeboo fi albeetiin guyyaa tokko keessatti waraana Minilik irraa nama 700 fixanii ari'anii turan. Minilikis dheessee baqate. Lola kana keessatti waraanni Minilik yeroo 6 mo'amee 7ffaa irratti injifannoo argate. Lola yeroo tokko qofaan waraanni Minilik ummata Arsii nama 12,000 ajjeese. Gaazexaan Ameerikaa The New York Times jedhamu Febraarii 26 bara 1895 akka lakkoofsa Awurooppaa mata duree lola shororkeessaa Minilik jedhu jalatti Tibbana mootiin Shawaa Minilik waraana shororkeessaa ummata Oromoo irratti bobbaasen Oromoota gosa Arsii 7,000 qalee 15,000 immoo booji'e jedhee barreesse. Minilik gochi isaa kan akka asiin olitti dubbatameeti. Haa ta'u malee Habashoota biratti nama biyya tokkoomsee mootummaa Empire Itoophiyaa takkitti uume jedhanii bakka guddaa isaaf kennuun isaanii beekamaadha. Yaadannoo isaatiifis siidan guddaan ijaaramee walakkaa Finfinnee Piyaasaa keessa dhaabbata. Gabroota bara Minilik keessa. Minilik ilmaan namaa keessattuu ilmaan Oromoo gabra godhee biyya alaatitti gurgurachuu ragaan mirkanaa'ee jira. Ragaan kun kan barreessaa seenaa Dirribuun barreesse akka asiin gadii kanatti dhihaata. Minilik inni Empire Itoophiyaa ijaare fi warri mana isaa bara tokko gabroota 70,000 qaban turan. Ilma namaa gabroomsee gurguruudhaan beekama jechuudha. Meeshaa waraanaa nama ittiin fixu gabra gurguru kanaan bitata. Minilik waa'ee kana matama isaatiyyuu mirkaneessee jira. Xalayaan Minilik muddee 6 bara 1878tti mootii Biljeemii barreesse akkana jetti. Mootummoota kiristaana ta'an biratti gabra gurguruun dhorgameera jechuu waan hin dhagaheef akka waldaa mootummootaa keessaa hin baaneef jecha
Oromoota gabrummaan gurguramuuf qabamanii waraana kiyya harka jiran keessaa al tokko nama 50,000 yeroo biraa immoo nama 20,000 akka gara haadha fi abbaa isaanitti deebi'an gad lakkisee jira. Ilma namaa gabroomsee gurgurataa turuu isaa Minilik matama isaatii akkasitti ragaa baha. Ragaa keessaa ragaa cimaa kan tahe kan abbaan matama isaatii ofitti rageesseeti jedhama. Minilik kan habashoonni biyya tokkoomsee ijaare jedhanii faarsan gochoonni isaa kan akkasii turuu beekuun barbaachisaadha. Buleeyyan kiyya kabajamoo fi jaalatamoo har'aaf asumatti dhaabna. Kutaa dhufu keessatti immoo maqaa lafaatii fi namaa jijjiiramaa turuu kan waliif himnu tahaa. Hagasittuu nagahannuuf turaa isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.